السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جرجفتو سنين جنة وروني منتي برالي بقى جراتني بقى ساتي كان أنا سنجي سنين جيتشا. أي قري جباتي akkasumas warree zamzam oromtitti tuub jalatti argamtanii maashaallah baga jiraatanii baga isaatii kanaan isin geessiniin jecha akkasumas warroonni akka kiyyaa mana madaamii keessan dalaydanii qorri nu fixe wallahi asumaan du'aa nuuf godha inshaallah wallahi hedduu takkaan qorra yaa rabbii guyyaa sadii tana sirriitti qorra wallahi qorri dhufee jira. Kanaafuu waan ta'eef warri subscribe like share nu godhan hedduu takka galatooma nuuf jiraadha isiniin jenna akkasumas wal jajjabeessaa wallahi hedduu takkaan qorrilee rabbiin nurraa haa qabu waan akkanaati wallahi maal abboota baranaan agarre immoo qorri awwalatti akkanaan dhufeeti inshaallah guyyaa sadiitti subhaanallah harki cabbii nu ta'ee bara dhumne wallahi akkana waan ta'eef inshaallah rabbiin khayrii haa godhu qorra kanas nuuf haa laaffisu koloo kombortaa kanaan uffadhee akkatti taa'uttiin jiraala ani taa'ammaa dhufteen madaamii yallaa jettee yaa rabbii kiyyaa nu laaffisi wallahi namni gizee tana qorra kana keessa jechuudha shamarran nyaata dalaydan wallahi rabbiin isin haa laaffisu namni nyaata dalagu yeroo hunda kushiinaa keessaan dhabamu waan taateefi hin qorraa bishaan yeroo meeshaa dhiqanni qorraa yaa rabbi yaa allah namni maatii baay'ee bira dalagu sila isaan gaammanni arabaa kun nyaatanii tumachumatti daddarbanii kan maaltu isaan dhibe wallahi rabbiin nu haa laaffisu inshaallah wanta hundaayyuu kana isiniin jedha oromootti yaqqaalii akkasumas nu jajjabeessaa like share nu godhaa subscribe nu godhaa nu guddisaa nullee guddannee inshaallah warra yuutuubaraatiin walqixxoofna guyyaa takka inshaallah nama har'a takka jedheetu boruu lama jedha yoo rabbi irraa taate kanaafuu waan ta'eef inshaallah rabbiin nu haa laaffisu waan hundaayyuu waan jabaatillee qorraasii kana nu haa laaffisu waan akkanaati wallahi akkasii wanti hin jedhuu dhufe tokko Sumayyaa fi Saayidoo ayyuu Saayidoon ayyuu fudhatee gale jenna kaleelleen qoradde wallahi irraa maree dhiise akkasii asumaanuu jechuudha shamarran teenna abbaan mana keessanii jechuudha yoo danda'ee isin horadha jedhe uf amanee hin horadhaa yoo jedhe lamaa miti afur bakka takkaa fuudhu. Barana kana dhibe Sumayyaa maalumatu mee qorrisiisi yoo baase mee maaluma rakkatte Saayidootu isaanitti yaada Saayidoon maasuruusa jedhan isaanii bita waan isaan barbaadan maaluma qorrisii kana dhugiitii lubbuu fi gaagamarraan geessin deemee Sumayyaa yaa Sumayyaa afaan Oromoolleen beektu mee namni Amaariffaa beektan biraan naalayaa yaa Sumayyaa maaluma taate wallahi hafuudhuma haga fedhe khalaas mee miskiintitti malkooti shokkaarraa fedhe rabbiin haa laaffisu sammaa tokkoon godhadhee dhageeffadha sammaa kanatti ittiin dhageeffatu jiraan sammaan gufannoo iyyaa akka hin goone sila iyya bayaa fi bada jara noor sammaan wayi miskiin sammaa leenatti iyyan dhaqloo Sumayyaa rabbiin si haa qajeelchu sammaa kalli olli kana haasawunaa wayyaa ana wanti na dhibe Sumayyaan na ajaa'iballee na dhibdellee miskiintitti walitti guuri adibsuuti seetii guuri miskiin jedhe sheekaa maaltu kana gurguri fi eegamu dandeeti yaa Saayidoo rabbi tagumaati godhe
wayyoo gaggabde. Wallaahi yaa Oromooti shamarran akka ta'e naaftan of eeggaa dhaabbadhaaf laala nama biraan miitan ofuma miitanii isallee miitan inni yoo barbaade malee guuta biraa fuudha. Kanaafuu waan ta'eef Oromootiyya wanti ani isiniin jedhu shamarran ta'e warri akka ta'e naaftanii lubbuu teessan gaagaman godhina lubbuu teessan miidhuu hin deemina. Maali lubbuu teessan miidhuu deemtaniif halli walleessummaa sanii yookiin way alhamdulillah rabbiin fayyaa sii kenne garuu immoo akka amantii kennatti jechuudha shari'aan afur hayyama akka shari'aatitti yoo deemtan haa afur fuudhu wallahi afur yaa kam taana yaadana dhiiroo dubbannu wallaalle.